Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kuni qophii ijoollummaa kooti. Qophii ijoollummaa koo guyyaa har'aatiin hayyuu seenaa obbo Alamaayyoo Haayilee waliin turtii taasisuudhaaf mana isaaniitti argamneeti jirra. Isinis hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Ani Alamaayyoo Haayilee Alii Nagawoon jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa lixa Shawaa aanaa Ejereeti. Guddinni kiyyas baadiyyaa Ejeree keessatti jechuudha. Xinnoo magaalarraa achi fagaata. Achittan dhaladhe. Ijoollummaatti maatiin keenya maatii bal'aadha. Ani ilma afuraffaadha mana keessatti. Ijoolleen wasiillan kiyyaa sollaa jiru. Maatii bal'aadha kan ture. Isaan nu dursanii mana barumsaas galanii jiru. Odoo mana barumsaan galin garuu hojiin keenyaan hundaayyuu maatiidhaaf ajajamuudha. Qe'eedhaa baay'ee fagaannu. Keessattuyyuu qe'eetti jabbilee tiksuudha. Hoolotaa fi re'oota kana eeguudha. Sana booda galgala immoo wanna mana barumsatti baratan nutti agarsiisu obbolaan keenya jechuudha. Tapha baadiyyaattis tapha ijoollee mana barumsaa barataniis maaliidhaaf warri hangafoota keenya mana barumsatti taphatan fidanii dhufu. Nummoo hambaadiyyaa qabannee jirraa isaanis hin beeku tokko fiigichoodha. Fiigichoon kun hin jira. Hin fiigna. Mana barumsaas hin jira fiigichoon kun. Utaalchoonnis hin jira. Muka utaaluu lafa randa tokko utaalanii bakka biraa ga'u baadiyyaa keessas hin jira. Laga tokko utaaltee waggaa ceetu jechuudha. Fardarree yaabbannaa harroota yaabbannaa fardaan argannu farda yaabbannaa harrootarree yaabbannaa irraa isa lafa dha'uun hin jira. Biraa taphni nu taphannu taburreedha. Wal tuqanii wal jalaa dhokachuu tapha kana taphannaa. Darbannaanis hin jira. Darbannaan kuni hagadaa yookaan hoffaa funaannee darbannee waan tokko rukutu. Waan tokko hin darbannaa bakka barbaadamu saniin gahuu fi sirriidhaan immoo xiyyeeffannee waan tokko rukutu kana barachaa ture daa'imummaatti jechuudha. Dirqamni nuu kennamus hin jira. Dirqamni sunis horii yookaan kumoota walitti qabu qoraan irree haadha teenyaaf guurree cabsinee gallaa hoogalle immoo waan gaariitu nu qophaa'a. Wanna nu kennamu jira. Cubbutoon irree hin jira. Laaffisoon irree hin jira. Gurshaanaadhaas galgala inni dhufaa jechuudha. Oolchaa gaariin si kennama. Akkanatti kan guddanne daa'imummaatti. Gara barumsaatti yoo akkamitti dhuftan mana barumsa yeroo seentan ni yaadattu? Na yaadadha. Ani warra hangafoota kiyya duukaan deemayyuudha. Yeroo baay'ee waggaa horiin midhaan walitti qabame dirreen duwwaa ta'e deemna warra hangafoota keenya wajjin mana barumsa qeesii jalqabne dura bakka fidala itti lakkaa'u dhaqne achitti barachuu qabne fidala qabna. Fidalli kun safeedii fakkaata. Isa baannee too deemna achitti lakkoofna. Yeroo baay'ee narraa fudhanne manattis waan nan beekuuf yeroo baay'ee narraa fudhanne hoggasuma fidala xumurree. Amma kutaa sagaliin daa'imtiin nan dursitu tokkoffaan bahaa ture. Ejereetti hamma kifilii 10 achumattan baradhe. Ejereetti jechuudha baadiyyaadha maatiidhuma biraa deddeebi'ee ta'u. Magaalaa Ejereetti. Asiin booda karaa Finfinneetti dhufe. Finfinneetti immoo asii Misraaqa Xaqalaay kan jedhamu jira. Yeroo sana Asfoosan jedhamaa iyyuu Misraaqa Xaqalaay
achittan baradhe kutaa 11 fi 12 jechuudha. Achitti baradhee tanan yuunivarsiitii seene jechuudha. Isa booda yuunivarsiitiidha immoo barumsa kiyya diipiloomadhaan fixee tanan hojii jalqabe. Isa boodan immoo hojiidha immoo addaan kutee ammas barumsa maastireetii biyya alaa deemee achi baradhee tanan dhufee biyya kiyyatti deebi'ee hojii qorannoo seenaa kana eegalee jechuudha. Hayyuu seenaa jechuun maalidha? Mee amma daa'imman hayyuu seenaa hin beeka waan ta'eef hayyuudhuma seenaa jechuun maali? Hayyuu jechuun beekaa jechuudha. Waan biraatiin moti. Hayyuu gadaa, hayyuu seenaa, hayyuu herreegaa, hayyuu saayinsii jechuun beekaa waan tokkoo jechuudha. Hayyuu waraanaa yoo ta'e waan waraanaa irratti waan guddaa beekaa jechuudha. Seenaa irratti waan cimtuu waan gaarii beekaa waan dansaa beekaa jechuudha. Seenaa irratti keessattuyyuu karaa waggaa 30 kana ta'uuf ani amma seenaa Oromoo irratti orgaan hojjechuu qabe jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een hayyuu seenaa jedhanii waamu waa seenaa Oromoo himuuf jechuudha. Social saayinsii jechuun social anthropolojiidha baay'eessaa. Jireenya hawaasaatti kan qoratu barumsi isaatis jechuudha. Baay'eensaa seenaadha, anthropolojiidha, filosoofiidha. Kanaaf achi asitti mindaa'ee hoggaan hojjedhu hojiin kun baay'ee ana intirestii guddaan qaba. Maayidhaaf keessattuyyuu waa'ee Oromoo fi Oromummaa kana gadi fageenyaan duruyyuu rakkina seenaa kana keessatti biyya tana keessatti waa'ee seenaa waa'ee aadaa Oromoo cunqurfamaa fi loogin adda addaa waan tureef isa kanarratti hojjechuu qabnaa jennee waan kaaneef oguma hojii kana jalqabnu mootummaan naannoo yeroo san nu gargaaree hojii kanatti seenne sana booda ofumaaf dhawaata of barsiisaa waa'ee Oromoo waa'ee seenaa Oromoo kana barataa fi barsiisaa of barsiisaa dhawaata hojii seenaa kana seenne jechuudha. Giddugala aadaa Oromoo keessas hojjechaa turtanii giddugala aadaa Oromoo keessatti wanti jiru dhalootaaf ergaa akkamii qaba? Giddugala san keessatti waan baay'eetu jira keessattuyyuu dhalootaaf. Achi keessatti cultural zoonii adda addaatu jira. Yookaan zoonii aadaa baay'eetu jira jechuudha. Oromoon Shawaa hin jira, Oromoon Wallaggaa hin jira, Oromoon Arsii hin jira, Oromoon Baalee hin jira, Oromoo Harargee hin jira, Oromoon Walloo hin jira. Achi keessa suuraadhaanuyyuu lafa keenya jira naannoo san keessa Oromoo Gabraa hin jira. Innis Oromoota baay'ee aktivitii isaanii uffata isaanii achitti mul'isnee jirra suuraadhaan. Abiraa sadarkaalee gadaa lafa keenya jira. Gadaa dhumti maali sadarkaa isaa jechuudha ijoollee gaammeedhaa kaasnee ijoollee dabballeedhaa kaasnee gaammeedhaa kaasnee kuusarraa raabaa doorii jennee amma lubaa amma dhaqee gadammoojjii ga'utti sadarkaalee gadaa achitti akka mul'atan goonee jirra jechuudha. Kuni dhaloonni gadaa akka beeku Oromoon ijaaramni isaa hundumtuyyuu gadaa keessatti akka ta'e umuriidhaan gahee isaanii mul'isnee jirra. Kuni achitti dhalootaaf darbaa lafa kaa'amee jira jechuudha. Kabiraa saglii Oromoo lafa keenya jirra. Bu'uura waraanaa Oromoo irra jechuudha. Kuni ittisa biyyaa fi nageenya hawaasaa uumuu keessatti sagliin sun maal akka hojjetu lafa kaa'amee jira. Aadaa Oromoo keessatti irreechi immoo maal barbaada Oromoon ayyaana irreechaa malkaa irratti maal godhaa maal raawwataa achi keessatti hirmaannaa dubartootaa maali haadhaa maali durba duudaa maali warri dardaranii maali hojii isaanii jedhee lafa kaa'uudhaaf yaalamee jira jechuudha. Kunis duudhaa Oromoo tokko tokkoon agarsiisuu waan ta'eef dhaloonni baay'ee irraa barachuu kan danda'udha jechuudha. Daa'immaniif dhaamsa maal qabdu? Ani anan barbaadu daa'imman cimanii hojjechuudha. Warra ajajamuudha. Gorsa abbaa fi haadhaa maatii dhaga'uudha. Maaliidhaaf muuxannoo jireenyaa isaan irraa barachuu waan barbaachisaa ta'eef abbaan waan gorsu dhaggeeffachuu qabu ijoolleen. Faayidaa isaaniif jedhamee itti himama. Haati waan itti himtu dhaga'uu qabu. Sana booda warri hangafootas keessattuu barsiisan immoo hoggaa isaan barsiisu. Tapha dhiisanii xiyyeeffatanii dhaggeeffachuu qabu, qayyabachuu qabu, wal dorgomuu qabu. Dorgommiin jiraatu malee immoo guddinni hin jiru. Dorgomuun
fuuldura nama buusa. Hoo fuuldura buutan immoo tokkoffaa baatu tokkoffaa carraa jireenyaa guddaa argattu jechuudha. Kanaaf ijoolleen kana beekuu qabu, dhaggeeffachuu qabu, qayyabachuu qabu, gorsa maatii fi barsiisaa dhaga'uu qabu. Kun baay'ee isaan gargaara kana barachuu qabu. Ani kanattan dhaga'aan ture. Ijoollee daa'imummaan hin deebi'u lammata. Daa'imummaan hin argamu jedhama. Daa'imummaan akka dammaa fi akka aannanii mi'ooftii jedhama. Daa'imummaatti wanni hojjetama sun waan gaariidha. Kanaaf yeroo baay'ee maatii wajjin, hiriyaa wajjin waan gaarii hojjedha. Daa'imummaan immoo firoomina jalqabaati. Daa'imummaa irraa waa hunda barattu. Kanaaf maal jedha seetan manguddoon Oromoo barcumni bara dullumaa irra teessu kan oggaa daa'imummaa hojjetteedha jedha Oromoon. Barcumni daa'imummaatti hojjetame bara dullumaa irra taa'uu jedhama. Teessoo keessan daa'imummaatti hojjechuu baadnan dulluma irratti bakka teessan hin argattani. Kanan isin gorsuu danda'a. Nagaan ta'a ijoollee too guddadhaa nagaan ta'a. Ammanin yaadadha gaafa nani ijoollee